بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يا الله تعالى كوني برنودك إن يلينجي كوبي كمبرة تاجر كتا إسا شنفا كوبي أفرفا رجر. الحرف الرابع الثاء جن. إذا أكما بيكمو كوبي هنده waan irraa barruu fi waan irraa leenjii walii kenninu wayiitu jira. Sunis qubee tokkorraa gara waa jahaa yookaan waa torbaati. Tokkoffaani jaarmaya qubee. Yeroo jaarmane keessatti akkamitti jennaa harakaa meeqaa harkifnaa? Lama. Harakaa harkifnu suni maddii jedhama. Harkisuu. Maddiin nuti harkifnu suni maddii asliyyi moo farciyyii harkifnaa? Farciyyii yoo ta'e harakaa meeqaa? Asliyyi yoo ta'e beekamaadha harakaa lama. Sadii. Inni afraffaa qubeen kuni qubee muhaqqiq immoo muqaddar isa jennu. Inni shanaffaan eega akkas jenne waamamni qubee sanaa yoo jaarmayn isaa qubee sunaayyaa ta'e maalii jennee waamna? Lamarraa yoo jaarame maal jenna? Sadirraa yoo jenne maal jennee waamna? Isa jedha. Inni jahaffaan immoo bakka kamii bahaa? Eega bahee immoo bakka sanarraa eenyu wajjiniin bahaa? Inni torbaffaan sifa qubeeti. Sifa meeqa qabaa? Inni saddeetaffaan immoo qubeen kuni leenjii isaati. Akkamiin akka jennu waa saddeetan kana qubee hundarraayyuu ilaalaa deemaarra jechuudha. Kanarraa qubee arfaffaa attaa taa taa jenna. Itti seenna amma ismuhu maqaan isaa taa jenna. Taadha. Saas miti, soo miti, taa, taa, taa. Qubeen kun, qubeen taa kuni qubee qallatu. Qubee qallatu keessaa isa tokko. Qubee qallatan 22 keessaa isa tokko. Qubeen taa jechuudha. Taan makrajni isaa muhaqqaq beekamaadha kun. Muhaqqaqi. Qubeen taa jaarmaya qubee meeqarraa walitti ijaarama? Qubee lamarraa ijaarama. Qubee lamarraa ijaarama. Inninis taa fatxaaliif sukuun kanarraa ijaarama jechuudha. Qubeen taa cibxii sadi warra qabu keessaa isa tokko. Qubeen cibxii sadi qabu yookaan tuqaa sadi qabu qubee lama shiinii fi taa jenne san keessaa isa tokko. Qubeen kun egaa jaarma inni isaa lama jenne maqaan isaa maal jennaan ree? Sunaayyaa jennaan. Sunaayyaan kun warra harfii lamarraa ijaarame. Amma harkisna ree taa jenneetuma harkisa. Taan kun maddiidha. Maddii dheeressuu harkisuun kun maal jedhama? Maddiidha. Maddiin kun maali? Maddu farciyyii, maddu xabiyyii jechuudha. Harakaa meeqa? Harakaa lama jechuudha. Akkanatti addaa baafachuun barbaachisaadha jechuudha. Hayyoo ol buti. Amma gara makhraja isaa ilaalla. Makhraju thaa'i. Kuni iddoo qubeen irraa baatu. تخرج الثاء ثاني باتي من طرف اللسان فين تعربك إن الراباتي مع أطراف الثنايا العليا فين تا يوكا كاتشي يوكا داري الكان كينيا أولي سن الرجل فين تعرباتي فين تا الكان كينيا قبار راباتي تا 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 جني جج أث تا تو تي أث تقالي أث أكس قون مخرجني إساء أجراي ثاني الثرابات ينه فين الرابات أكسب فين كان كينيا أولي الرابات هاي إيجا باتي أو قباسي تشيباتي لا إثي قبامتي ثافي ذالي في ضاء جركو وجنين أجرابهن وبين سدين كونو غرو ضاء وبين سم مخرج أيو ولا بالتوكو تهلي سفان غرغر باسو دندين مخرج أن توك سفان الدباس فكينيا في وفي ثافي ذال كوبي قلة ظان كوبي فرلته تيجالي هايا ظافي جركان لمن الدباسني
مخرجان ورد تقطعي قبين الدبافن الضافي ذالي في ثاء أما ثاء في ذال تو ولتنواف ذالي في ثاو مالين غرغر باسو دندين صفو ما كيسة غرغر بام ليس كنس فكينيا ثاء في ذالين غرغر باسو داف صفة مالي فيدمنا صفة همسي في جهري فيدم ذال صفة جهري والرقب الراي ثاني موهو صفة همسي والرقب الراي الدبافن الرو سدينو الدبافن مخرجان تقطعنوسي جري سدينو صفة كيستي adda adda bahani jechuudha. Dhoofi dhaalii fi isaan bareechan adda bahani garuu saafi dhaalii sifa tokko sifa hamsiif jaarii tokko qofa keessatti gargar bahanii sifa tokkittiidhaan wal dhaban jechuudha. Haaya. Sifaatu saa'ii amma sifa saa ilaalla. Kuni sifa saati. Saan sifa afur qaba. Alhams, alhams, الرخاوة الاستفال الانفتاح همسي رخاوة استفالة انفتاحا جنان جلقة برات صفة همسيتي همسي جتشون مال جتشون أكسر اللغة فانا رباتي همسي جتشون الخفاء همسي جتشون مال جتشون أكسر اللغة فانا رباتي ومتي توقع رخاتون أكسر تجويدات موهو أكسر تجويدات همسي جتشوني جريان النفس عند النطق بالحرف ويتقو بيدو بفنو أفر كينيا يا أودا أس لال أس أفر يا أجرا إذا سنة جتشو قبين همسيدا ميك كدن فحثه شخص سكت جتش جدوتو ولتكبت فا ها ثا ها شين خو صادي في سيني في كافي في تا يركضن كوني صفة همسي أوف كيسا قبني لما فان الرخاوة رخاوات الرخاوة رخاوات رخاوان أكا سير لغة أفان ربات أكا سما أكا اصطلاحاتي رخاواس هلال رخاوة جتشون رخاوة جتشون أكا سيرا لغة أفان رباتي wanni tokko laafina laafinaani rakaawaa jenna laafinaan rakaawaa jennaan istilaahatti hoo sagalee fi qubeen wajjiniin bahuudhaanii rakaawaa jechuu dandeenya jechuudha amma rakaawaa yeroo jennu sagalee fi qubeenis bahuudha sagalee fi qubeen barachanii bahuudha hamsiin maal jenni sagaleen qaba afurri yaa'udha rakaawaa jechuun immoo sagalee fi qubeenis wajjiniin bahuudha saa 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 bahe moon saa saa baheera rakaawaa ka jennu san جريان الصوت مع الحرف فكينيا في الرخاوة رخاوة قافة جنو أكسر لغة أفان ربات عربي فايو بربادن رخاوة جتون آه الخفة لافنة لافنان رخاوة جنان أمو أكسر سيرة تجويدات جريان الصوت مع الحرف يوكا هو خروج الحرف مع الحرف sagaleen qubee wajjiniin yaa'uu yookaan hoo qubee wajjiniin bahuu isa sanaanii rakaawaa jennaanii jechuu amma qubeen rakaawaa hoo meeqa qubeen rakaawaa meeqa 14 16 16 qubeen isaa maalirraa warreen hafe qubee shiddaa fi qubee liinii jahan irraa warra hafe 16 jara sana jechuudha. Haaya amma
الاستفال استفالة دبرفن استفالة جتون أكسير لغا فان رباتي الانخفاض وهم تتوقع قد جتشو قد قد سوداني استفالة جنان قد قد سودماني استفالة جنان أمو أكسير tajwiidaatti immoo wayita qubee dubbifnu arrabni keenya gadi qabamuudha ama olirraa gama ama gadiitti infitaax infitaaxa jechuun akka seera lugaa afaan arabaatti aliftiraaq wanni tokko adda bahuudha aliftiraaq wanni tokko adda banuudha saniin infitaaxa jennaanii jechuu infitaaxa yeroo jennu kana keessi afaan keenya adda banamuudha keessi afaan keenya adda banamu fakkeenyaaf akka seera lugaa seera tajwiidaatti immoo infitaaxu lisaan anil hanakil a'laa inda nutqi bil harfi akkuma qubee dabarfate irratti dubbisne san infitaaxu lisaan anil hanakil a'laa inda nutqi bil harfi wayita qubee keenya a'ama oliirraa adda banamudha a'ama keenyaatii fi arrabatu addaa banama malee afaan kana qofa daarii afaanii hidhii qofa adda banamu miti jechuu kana haala kanaani sifa kana yoo sammuutti qabannee beeknee qomatti qabannee beeknee qubee kana bareechinee dubbisuu dandeenya jechuu amma sifa isaatiin makraja isaa hin beeknetti haqa qubee kana dubbisuu hin dandeenyu jechuudha keenyaa fi haqa isaa waan hin naqa godhate aayaa ol buti أما واتقنا في الإنجيسات التدريب على نطق الثاء مفردة لينجي سادبة الرد مفردة تقطقون سادبة الرد لينجي أث أث أثمر أث أثمر إث إثما إث إثما أث الوثقى ث ثمنا ثي ثي آثما ثو ثبورا ثو ثبورا ثا ثالث ثا ثالث ما يسجر في البوت كتاب كوغدف في كثيبا في كثيبا ثو مثوبة مثوبة على كناني hundaafuu sirreessuu dandeenya jechuudha. Akka kanatti qubeen tokko dubbifamaa, akka kanatti qubeen tokko haqni isaa eegamaa, sifa isaa, leenjii isaa, makraja isaa, eenyu wajjin acha bahe, maalirraa akka ijaarame, qubee meeqarraa akka ijaarame, akkamitti akka jennu jechuudha. Rabbiin nu haa laaffisu. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين